يوتيوب واتساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم زرت رجال تمتافي كبزم تطماتي ورا رمو يا رجال جاي أول التلفدير موش عنكم كنا جرا كنا تجي رمدتي مال جتو كان مي فيديوسي ودت أجانيو جيت الله سبحانه وتعالى تتأجتو يال تتأجنا باريلا قرآن كان تركي موش عنكم يمر انكسار يقول الرزاق سچي هنا جيت الله عز وجل مرزوق يفلقال የሚሰጠው ይፈልጋል አማም ሞላላኒ ማሊፍ ጃበድ እስቲ ወሪናን ጀተን ጀራለች በዲጅራ ሚዲያ ከራቲ እና ወሪ ከራኬ ሳልነ ጋበታት ተኒ ኮኬቲ ማሊፍ በዲ ኮኬቲ ማሊፍ ሶሻል ሚዲያ ከነፈ ደም እስቲ ኮኪ ነጋቴ ዳ ማሊፍ ከዱዱ ታምና ምን ጀተን ከራኬ ሰና ከኒ ኮምፕሌን አቀረባቶች ተኒ ገለቶማ እስኒ ጀራ ነጋኪያ እና ደሞ አከሱመሌ ሙህማ ማሊፍ ሂጃብ ኢፍቲ ዴብስቴም ሊመታቴ ምናምን አንጀተኒ ስለተልማ nan sodaachisini kama inni maamnu sodaachistashi kuno akkas fe'itaateetti laa kuno argaa jirtu miti joon daaneeliin hin fakkaattu joon daaneeliin kochi yaa rabbii ajjiifnee mana hidhaa galuu hin barbaannu ati waan gooti nuu godhi wallahi kominti kana laale kolfi na dhabe maal ta'aa jirti qo'ee mucaan maaltu barbaaddeeti naajefti mana agaltee maal ammati shabalaa kana fakkaattu laale wayyo akira nama rabbin balleessin dhugaa rabbicha akira nama rabbin balleessin ishi amma mucaa kana maal jenna durbanaan jenna wallolla miidiyaan kun nama balleessuu irratti baay'ee shooroo olaanaa qaba rabbi namaa eegu jechuudha dhugaa rabbicha keessattuu fa'i duraan akkas nama akkasii turtanii amma yeroo guyyaa keessa akkas jijjiiramtanu waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha እና miidiyaan kun nama akkasii qofatu hin ta'in nama gurguddaa yoo balleessaa jira nama jaarsa jedhamu iyyuu balleessaa jira mee jara akkasiis nu dhala akkasi kanaafan ilaa miidiyaa dhiisaa kan hin jedhu qoy nama akkasii qofas miti ani inni jedhu gizii asii ijoolleen biyya alaa deemtu hin maramtuun jedhaan marmaraan afeera mee jara kana immoo laala ishi amma ramadaan ni geera jechuudhaaf immoo maa inni ishi amma kun chaayinaatu nutti taphataa jirtiif dhugaa rabbicha tiktookiin kun cufame jechuudha rakkinni waa tokko hin jiru ture rakkinni chaayinaan nurraa qabdu wallaaliyan maaf nuun cufsiistu qoy miidiyaa kan ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል hedduu kana geeraa keessatti namichi tokko akka ajjeefame beektu namicha sanaaf immoo gumaa guddaa isaa baasaniiru namni geeraa mimee gumaa sana ilaala wakkan tuqamne tuqxee balaa ofitti kaaftee alarraafte nyaan wallahi naman tuqamne biyyan tuqamne tuqxee balaa udduutti of rukuttee mana irratti mahaadha akkanatti barbadeessee uummanni kun wallahi akkana bal'aa alaafni yoo akkanatti tumamee garafamee of keessaa hin baafamne boris tokko ajjeesa intaan tokko ajjeesa boohuu dhiibamee akka kanatti laa bakka sii nam tokko ajjeette nama kuma kutan nama qoditti nama haadhati gubuudha mana irratti baasuu dhokkeessa isiin lafa bittaa dhuftee xiyye galtee see ajjeetti lafa kee irratti akkanatti furaatu kun akka kanatti gubaniiru galatooma sirriidha al tokko dhugaa rabbicha maa inni beektu kadhaadhaan ta'an jiru wanta riinu irra darbinees dadhabneerra qalamees namni meeqa qalamee calluma jedhameera wanti kun hafaan jiru beektu yoo garuu wanta akkasii jiraate jechuudha namni sun hin sodaata waan kana
waan kana gochuun sodaatu. Anyways wanti kun dur jaartiin tan jaarsa qofaati tan ammaan tanaatun tahundumaati soban sahin kowwan dhugaati maaliif jette jedha nagaafadhaame isiniif nima dhageeffadhaame baruu feenaa qaama qalbiini niitiin jaarsa sodaa dhiiftee gabbaate miidiyaarra oolte of tottolchiite osoo jiru. jettanii rashiidhaa baastanii fi jedha ani keessan jiru laan ani keessan jiru jara durbaa keessan jiru laan. Sardiin keenya immoo kaanu sardiin badaa jaallanna. Sardii keenya irratti immoo waan nu arginu kaadha. Gadi qabee akka kee. Alaabaa wayii fannisaa Oromoo alaabaa keessa mana barumsaa keessatti ergasii. Dhiisaa dhaggee jarri qarrastan ullee maa waan akkasii keessaa kuttaniin postattanu. How many times this come to me and we have take punch each other together. Harargee keessatti mucattiin tokko duuteetti jedhamaa jira. Mucaan duutee kun immoo dhugaa rabbicha jaalallee siitiin jaalalleen sii manaa baasee manaadhaaf abbaadhaa baasee kee deemee Harareen keessatti ajjeese dhugaa rabbicha kun waan baay'ee dhaga'uudhaan jechuudha. Dhaga'uudhaan kan baay'ee nama sukkanneessu. Wanti ta'aa jiru kun namni yaaduu dhiisnaan horiidhaa gadi inni jedhamu dhugaadha. Dhugaa rabbicha namni tokko yaaduu dhiisnaan horiidhaa gadi. Meemee ilaalaa meemee haadha kan haata akkasiin bu'aa jirtu meemee ilaalaa. Haadha akkasitti buusiftanii amma. Ilaalaani. Sila Oromoorraa naddoo baadhee maqaa Oromollee himachuu baadhee barsabni sabni sabaa sijjeessa jechuun qaanyiidha. Akkamitti Oromoon hojjetu osoo wajji harka nyaatu jirru nuti hundinuu wajji naanne isin waan nurra ga'e miidhaa tana ga'e garta miidiyaan guutuu biyyoota na qijjibachuu jirani an guyyaa afur guutuu biyyoota na kan hin bishaan addunyaa barbaadu jiru obboleettiisiyya. Sila biyya isii keessa jiraatte sila nama takka keessa naaf isillee hin qabaanne arra duutuun isii sun toggaree fundakee dhufe achitti darbamte hin shagamtu halkan argan biyyootan asalaatu leellii halkanii sagaratti bakka sanitti darbanii ayye sammaraa Oromoon takka itti isheetiin dadhabe nama ollaa kiyyarraa naman dhabe isin guyyaana nuti Oromoon namarraan tarkaanfattee waan nyaattu barbaaddi. Namni koo hayawaana agarteera dhugaa rabbicha. Akkamitti namni lubbuun namaa akkasitti baafama qoy. Namni akka uummatti garaa akkasitti walitti jabaachuu jalqabe. Garuu namni kun hariinuu tokkuma miti. Waluma jechuun sammuun keenya tokkuma miti garuu. Maa inni akkas walitti garaa jabaachuun? Maa inni akka hoolaatti akkas nama ajjeesuun? Sotachi nandaka mucaa warra kanaa namatti caasaa gabuti hubatte agarte waan aksi godhe. Yaa Rabbi nu qaqqabeeti. Akkasuma bakka jireenyi Itoophiyaa akkasuma nu godhaa jira. Akkasuma mataa keenya maraa jira. Anyways akkasuma ta'aa jirra nus. Jireenyi keenya akkasuma mataa nu marsaa jira. Jireenyuma keenya hojjetaa jirtaan. Callisaa kan dunnaan rifannee du'a koo naatanii maal gochuu fadoddu? Bagan kimbil jedhe maaltu sin boosise maal gochuu gadoddu? Maaf rakkoo fixattee sichi kana booda waan ta'uu ciisteedha? Maaf uffatan dhabduu maaf waan nyaattee bultu yaadda'uu dhiisteedha? Duroo jechi keessan sammuu koo dabarsee maraacha sin tube? Isan boqoddeedha? Obbaafachuu kootu garaacha sin gube?
irraa na jibbitan garaa dachee jala bu'anatti laaftu maal taatan jarana jiruu isinii dhiifnaan du'anatti naaftu ay dhala namaa. Eda midhanii deemurra midhamuutu caala. Namni keenya yeroo du'ii wuddii ta'a kana beektu miti. Gizee isin duutan qofa waan gaarii keessan hima. Gizee isin duutan qofa isin jaallata. Namni gizee duu jaallatama irra caala. Warri kun golgi isaanii dhumu. Nagallee Arsii keessatti kaleessa balaan ibiddaa qaqqabe. Balaa ibiddaa kana manoota baay'eetu gubate. Mee manoota kana bicuu seerra laala. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu Arsii keessatti balaan ibiddaa kun baay'ee nama hunda miidha. Gabaan keessatti immoo kan kun kee. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al tokko gabaa keessatti ibiddi kaanaan humna namaatiin dafanii ibidda sana dhaamsuun baay'ee cima dhugaa rabbicha. Yoo dafame qaqqabame makiinaa satuu booduma kanaanitu itti racca'ameen bishaan sun deemee yoo dhaamse malee hin jiru bakka dhaabbachuun isaa baay'ee jabaata. Innaa balaa kana irratti kan minaan baay'eetu gubati. Mana baay'eetu gubati. Namni immoo hamma miidhame ammallee hin barree yoon baree booddee isin yaadachiisa. ጋይሶች ኢትዮጵያም ድብድብን ኤክስፖርት ማድረግ ጀመረችው የሚያስብል ነገር በትናንትናው ዕለት በአረብ ኤሚሬት መከሰቱ ተሰምቷል። በትናንትናው ዕለትም በአረብ ኤሚሬት በርካታ ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ ሲደባደቡ ማምሸታቸውም ተሰምቷል። በአረብ ኤሚሬት ኤምባሲ በኩል በተዘጋጀው እግር ኳስ ላይ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከተሳተፉ በኋላ እግር ኳሱ ካለቀ በኋላም በቪዲዮ እንደምታዩትም እርስ በርስ ሲደባደቡ ማምሸታቸው እርስ በርስ ሲደባደቡ የሚያሳዩ ቪዲዮ በአሁኑ ሰዓት መለቀቁን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን የተነጋገሩበት እንዲሁም የተቀባበሉትን ይገኛሉ። ይህን ድብድብ የተመለከቱ የአረብ ኤሚሬት ፖሊሶችን በዚህ ጉዳይ በመገረም እንዲሁም በመደነቅ ለእግር ኳስ ምን እንደዚህ ያደባድባቸዋል ሲሉ እርስ በርስ ሲነጋገሩ እንዲሁም ሲጠያየቁ ማምሸታቸውን በስፋት እየተነገረ ይገኛል። እንግዲህ እንደምትመለከቱትም ኢትዮጵያም ድብድብን ኤክስፖርት አደረገች የሚያስብለው ቪዲዮ በአሁኑ ሰዓትም ተለቋል። እስቲ ሁላችንም አብረን እንመልከት። Ay biyyaku inna sitti isin gahu jennaan biyya alaa fudhattanii deemtanii achitti loltu. Saudi Arabiyaa keessatti ijaarana kun. Saudi Arabiyaa keessatti akkas wal fixaa jiru. Ay Itoophiyaa. Qoy uummanni keenya nama akkamiiti? Akkam akkas lolisa jaallanna qoynu? Akkam biyya alaa deemtanii hojiidhaa deemtanii achitti wal nyaattu?
Maashee miidhamti hin jiru. Nu garuu yeelloo siin qabnu. Namni maalluun jedhaan beeknu. Akkam nagaa. Naguma. Nagaa. Afaan Oromoo hin danda'u. Hin dandeessu. Hin dandeessa. That's all I know. I cannot impress you more than this. Yeah. Malcolm. Tusen tack. Handi dama mujatini. Maal jette? Akkaati isaatti lamtu durseen bareeba. Sila beeka jedheen ture. Galatoomi siin. Daate dhiisi. Waan hin taane itti deebtee galini. Mucattiin handi damo. Maa biyya keessa ta'uu didee binne biyya. Binne biyyaa ta'uu didee. Maaf addii kana cinqamtu qoyisa. Jarra artiistootaa maaf addii kana cinqamtu. Wayyaa maa akkas. Viidiyoo isaanitti erganii barma amma waliin godhu jiranii asli. Viidiyoo qaba. Wallahi bilaa viidiyoo qaba yaasli. Wallahi bilaa. Yaa'ini Wallahi shani viidiyoo qaba yaasli. Meeshaan isaa guddaa xiqqaa. Kaafar sogaa. Ijatee sana argitee ati viidiyoo isaa. Yaa Rabbi asli maatti na gaafatte muu daftee wayi. Jechuun ijoollee baay'eetu jaarsummaa itti ergataa irraa dhalaan kanaaf jedheeti bar wallahi ana dhalaa meeqatu rabbumaa jedhe asli mana qaba makiinaa qaba maqaa isaa itti deebisee fuudha inni ooltu yoo viidiyoon sun bira ga'ee beera baay'ee irraa marataa jira isheeti. Yaa obboleessi kiyyaa namichi obboleessaa itti booniyyeetiif ergee. Soba bada soba wallahi sabona cubbuna marra keenyaan abaaramtanii ati viidiyoon argite dhagahi sabona yoo ati viidiyoo ergite idmeelikki ati bakka waan ati gootu hunda keessatti deeggara you are my best hiriyyaa kiyya ka jalqabaatiif ka dhumaa taata ergi amma asliin leen viidiyoo tana ni fadhaa bariyaa Oromootiyya. Aboon hin jaalala laalu jaalala bar ijoolleen gisee waa'ee viidiyoo dubbadhu hin bootti garuu ani hin jaalladha ani kaameraa namatti hin qabu malee viidiyoo hin laala viidiyoo namaa. Asli dassi jaa dhuga miira keessa galta waa'ee akkas gammaddaa. No akkasii miti bara ani dildila beektaa dildila gisee ijoolleen xiqqooleen viidiyoo asii fi namni gurguddaan ijoollee saalfatu kun dhufee ana gaafata anillee jalaa dabarsa. Ana miti bar warri gurguddaalleen hin laala an qaama olititti dabarsa bar viidiyoo namaa sana saniif barbaada baran viidiyoo. Ana masiin ergu ana gunatti ergam misingil dafeetin firaadiile nama san buloo godhaa beekan dafeetin diileet godhaa. Wallahi ana ergu godha qoy sabboona na erga biseen jala keessa jira galata dhabi na ergaadhaani. Dhuguma qaba. Wallahi rakkane yaa Oromoo. Sa Oromoon akkam ta'uu deema Oromoon viidiyoo malee dhiisee yaa obboleeyyiin kiyya sanuu. Bakka gara normaal taate namni hundi waraabaa walii ergaa bakka. Oromoon faranjii taate ergi kaa gurbaa. In sobaa kun abbas. Wallahi al-aziim. Jaadhibsaa sanfaa wayya ijoollee Saudii keessaa hin sobaa kun kun osii erga jedhee ija bara itti nambise. Takka namni viidiyoo osii erga jedhee kana ture hin beeku. Jaalattuu. Sabboonaanis murtiidha bar murtii guutuu ni erganillee. Xiqqoo waan wal loltaniif malee. If jaalattuu too. Kisiin agoruu dhiiste kaatillee bakka ililuma faranjiin biraatu sanatti ol daddarbi. Yaa Oromootii viidiyoo kana dhiisaa jennaan itti sharaftaniimi. Viidiyoo kana waraabdanii waliin erginaa jennaan dhiirtilleen eegaltanii. Lubbuu garuu namarra ka'aa jiran dhugaa rabbichaa abaaramtanii baddu sun. Abaaramtanii baddu. Eessa abbaa keetiitii argatte qo'atama viidiyoo akkasii. Eessa argatte yoo namumta mana nu saban ammaa hin jiru. Namumta mana hin jiru. Meemee waa'ee keenya namoonni biraa meemee ragaan of ba'an bareechaa dhaggeeffadhaa. የኦሮሞን ቤት ተከራይተ የምትኖረው ወገኔ አላህን አመስግን። በተቃራኒው ደግሞ ከኦሮሞ ቤት ውጪ ከሌላ ብሔር ከሆነ ወገን ተከራይተ የምትኖረው ወገኔ አላህ ከኦሮሞ ጋር እንዲያገናኘህ ጠይቀው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የኦሮሞ ወገኖቻችን በአከራይነት ደረጃ ያሉት ልብ ብላችሁ አይታችኋቸው ከሆነ ትልቅ የሆነ ሰብአዊነት፣ ትልቅ የሆነ ኢትዮጵያዊነት፣
ትልቅ የሆነ መቻቻልነት ትልቅ የሆነ ስነ ምግባር ነው እያንጸባረቁ የሚኖሩት ህዝባቸውን አክፈው እያዘኑልህ ምን ያስፈልግሃል ብለው እየጠየቁ ምን እንርዳህ እያሉ አትጨናነቅ ብለው እየመከሩ አንተም ነገ የሆነበት ትደርሳለህ ነገ አንተም አከራይ ትሆናለህ ብለው እየነገሩ ነው የምትኖረው። ፈታ በለ በቃ ምንም አይነት ጭንቀት የለም። እኔ ተከራይ ነኝ ብለህ እንዲሰማህ አያደርጉህም። ጎረቤቱ 20 ሺህ ብር 30 ሺህ ብር 10 ምናምን ሺህ ብር እንኳን ሲያከራይ ምናልባት ጎረቤቱ 30 ሺህ ብር የሚያከራየው ቤት እሱ ላንተ በ20 ሺህ ብር ያከራይልሃል። ጎረቤቱ በ20 ሺህ ብር የሚያከራየው ቤት እሱ ላንተ 15 ሺህ ብር ያከራይልሃል። ጎረቤቱ በ15 ሺህ የሚያከራየው ቤት ኦሮሞ ወገንህ ላንተ በ10 ሺህ ብር ያከራይልሃል። ለምን? የሰው ልጅ ከብር ከገንዘብ እንደሚበልጥ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ። ለምን? የሰው ልጅ ከገንዘብ ይልቅ አስፈላጊ መሆኑን ጠንቅቆ ስለሚረዳ። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ወደ ዓለም ገና አሸዋ ሜዳ ቤት ርካሽ ነው ይባላል። ሩቅ ሆኖ ነው እንደ የረከሰው አይደለም እኮ በፍጹም እንዲህ ብላችሁ አታስቡ። ከመርካቶ ተነስተህ ቃሊቲ መሄድና ከመርካቶ ተነስተህ አሸዋ ሜዳ መሄድ አሸዋ ሜዳ በጣም ቅርብ ነው። ከመርካቶ ተነስተህ ዓለም ገና መሄድ ዓለም ገና በጣም ቅርብ ነው። ቃሊቲ ወይ መገናኛ ወዘተ አያት ከምትሄድ ማለት ነው። ነገር ግን ቃሊቲ ብትሄድ የቃሊቲ የቤት ኪራይ ጥብስ ነው። አያት ሰሚት ብትሄድ የቤት ኪራይ ጥብስ ነው። አሸዋ ሜዳ እዚች ቅርብ ያለችዋ ደግሞ ብትሄድ የቤት ኪራይ በጣም ዝቅተኛ ነው። ለምን? በአብዛኛው በሚባል ደረጃ እዛ አካባቢ የኦሮሞ ማህበረሰቦች ስለሚኖሩ እናም ሰብአዊነት ስለሚሰማቸው የሰው ልጅ የከበረ መሆኑን ጠንቅቀው ስለተረዱ እዝነት የሚባል ነገር በውስጣቸው እስቲል ነው ስላለን። ሌላው ማህበረሰብ ጋር ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ጨክኗል። በቃ አረመኔ ሆኗል። ሰብአዊነት የሚባልን ነገር ረስቶታል። ጭራሽ እያሰቡ አይደለም። አእምሮ ላይ ገንዘብ 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 የሚባል ነገር ተቀርጿል። እንዴት ብለህ ነው አንተ የኦሮሞን ብሔር ምጠለው? እንዴት ብለህ ነው የኦሮሞን ተወላጅ ምጠረው? ስላሰበልህ ስለተጨነቀልህ ችሎህ ስለኖረን። እኔ ኦሮሞን መጥላት ፍትሃዊነት ነው ብዬ አላስብም። ወላሂ ነው የምላችሁ፣ ሐቂቃውን ነው የምነግራችሁ። የትም ቦታ ሄዱ ኦሮሞ አዛኝ ነው። ኦሮሞ ያበልሃል፣ ያጠጣሃል፣ ያጎርሳል እና ክብር ይገባቸዋል። አላህ ሁሌም ፍትሃዊ ያርጋችሁ፣ ከክፉ ነገር ኦሮሞች ይጠብቃችሁ። ሁላችንንም አላህ ቀናውን መንገድ ያሳየን፣ አዋቂዎች ያድርገን። በኸይር ነገር ላይ ሁላችንም ጠንክረን እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያን ወደፊት የምናስቀጥል ትውልዶች አላህ ያርገንና ሁላችንም ከኦሮሞ ልንማር ይገባል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። namni nama beeku akka kanaatti nama faasa nama hin beeknetu akka barbaadan isin gochuu barbaada. Anyways sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti walitti deebinutti isin jaallatamtoota